eenyumtuu isheedhaaf hin hubatu. Haala keessa jirtu garuu kan beeku ishii qofadha. Ishii fi ishii qofa. Kunuu ta'ee maqaa gaarii hin qabdu. Ishiin garuu goota. Yeroo hundumaayyuu jechuudha. Please namni kamiyyuu otoo sheeriin godhiin akka hin darbineen dhaamsa kooti jechuudha. Sheer godhaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana nagaa firaarri jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u. Nagaa koo hin daganne garuu baay'ee tokko waan keessa koo na yaachaa jirudha. Tole egaa akkuma jalqaba irratti dubbadhee hundumti keessanuu sheer otoo hin godhiin hin darbinaan dhaamsa kooti. Haa ta'uyyuu malee egaa maalidha wanta kanatti na dubbisuu barbaade. Akkuma argitanii carraan hojii banamuunsaa gaariidha. Baga carraan hojii baname obboloonni keenya shamarranii egaa shamarroota warra hin dadhabne warra haala kam keessattuu cimoota ta'anii gara biyya ambaa kanatti imalli eegalamee jira. Isa dura garuu wantoonni ta'amuu qabu maalidha? Erguun dura maatiirraa maaltu eegama? Maatiin ergeedhuma akka isheen as geessu qofa barbaadu otoo hin taane gaafa rakkoon tokko ijoollee biyya ambaa kana jiran irra ga'u dhugaa dubbachuuf taanaanii hojjechiistu caalaa jechuudha. Rakkoon guddaa maatii fi maatii qofadha jechuudha. Akkamitti jechuu dandeessu? Silaa asitti miidhamaa kan jirtu jechuu kan jettan jiraachuu dandeessu. Yaadni koo kun immoo kan isiniif galu jiraachuu danda'a. Kanaaf adaraa keessan sheer naaf godhaa. Akkuma kana immoo yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'aa jechuudha. Tole rakkoon maatii maalidha jechuu dandeessu? Rakkoon maatii inni ijoon maatiidha. Akka isheen hojjechiistuu ishee wajjiniin walitti buutu kan godhu maatiidha jechuudha. Yeroon kana jedhu hunda miti dhibba keessaa persentiin 5 maatiin gaarii jiraachuu dandeessu. Maatii yeroon jedhu immoo abbaa manaa, obboleettii, obboleessaa, abbaa, haadha, fira kaanis dabalatee jechuudha. Kanaaf akkamitti isaanii rakkoo ta'uu danda'u warra jettan yoo jiraattanii fi fakkeenyaaf amma jechuudha. Amma fe'e bilbilli yoo eeyyamame, amma fe'e yoo bilbilli eeyyamame iyyuu jechuudha. Amma kam keessattiyyuu haala kam keessattiyyuu sodaan hin jira jechuudha. Yeroo kana obboleettiin biyya ambaa jirtu maatiin nagaan kenneneefi taanaan maatiin of eeggannoon gooneefi taanaan hojjechiistuu ishii sana wajjin walitti buuti. Yeroo walitti buutu rakkoon ishumarratti deebi'ee kan inni uumamu jechuudha. Miira keessa galeen dubbachaa jira. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ama yeroon taa'ee yaadu jechuudha. Isa kana garuu akka kun hin taane erguun dura oolchuudhaaf yaalii gochuutu barbaachisaadha jechuudha. Erga isheen dhuftee as geessee aarsuu dhiisuudha maatirraa wanti eegamu jechuudha. Hin dhufti fakkeenyaaf amma mana tokko mana waaqayyo isaan eebbisee mana sodaa waaqayyoo sodaa rabbiif keessaa qabanii akka ishiin boqonnaa argattu kan godhan irraan kanaaf kan ganama kaate halkan keessa hanga sa'aatii 8 akka sa'aatii Itoophiyaatti kan hojjettu jirti. Achi ganama yookaan aarsanii hojiitti akka isheen kaatu godhu maatiin yeroo kana mana keessa mana hojjettu keessatti wanti baay'een hin bada. Gaafa kun baduu madaamii yookaan hojjechiistuun dubbachuun mirga isheeti waan ishee badaa jira hin kaffalti waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa kanarratti maatiin ilmoo keessan abbaan manaa haadha manaa kee otoo hin ergin dura kunuunsa akka gochuufii qabdu beekuutu isirra jira jechuudha. Isa kanaafi adaraa keessan sagalee kana sheerinaaf godha. Rakkoo guddaan maatiidha dhugaa. Yeroo darbe baay'ee tokko bo'e baay'ee tokko keessi koona cabe jechuudha. Maaliif hojjetan obboleettii kanaan dura Dubaay keessatti awwaalamte beektu achitti duute maal jedhan maatiin birriin hin jiru waan ta'eedhaaf jedhani maal nuuf gooti jiraattu nuuf fayyanne du'aan ishee maal nuuf fayyadaa jedhani argitanii maatiin kanadha. Dabalatammoo obboleettii dhiyooma kana miidiyaa irratti argaa jirtu keessumattuu tiktaak irratti kukkutamee viidiyoon isaa dhiyaataatii tureera jechuudha. Maalidhannoo birrii namoonni walitti buusaniif jechuudha. Maal jetti haati? Dhibeen ishii cimaa erga ta'e ittiin mana ijaarradhaa. Dura waan nan gargaarreef ishiin kanaan sababa kanaan birrii waan dhufeef ittiin mana ijaarradhaa. Hamma jirtutti immoo ittiin haa nyaattu. Obbolaa ishiin ittiin guddisaa. Argitanii? Yaalchisee yoo duute soo fayyites na yaalchisa jechuudha. Yeroo kana obboloota irra kaanitti miira akkamiitu itti dhaga'ama? Miira akkamii keessa galu dhaloonni yeroo kana argan obboloota baay'eetu bo'aa ture kanarratti jechuudha. Argitanii? Kanaaf maaliif maatii wajjin wal qabsiiste yoo jettanii maatiin waaqayyoon gaditti kunuunsa gochuuf hin dirqama obboleetti biyya ambaa jirtuuf jechuudha. Maaliif
waqni ijoollee akkuma beektanidha. Waqni ijoollee baay'eeta asiif achiin hundumtu nama 10tu mana keessa jira yoo ta'e namni 10 sunu guyyaatti ishuma tokkittii sana waamaa oola, ishuma ajajaa oola. Hojiin qulqulleessuun jira, uffanni jira, waan meeqatu jira. Yeroo kana dhugaa dubbachuuf taanaan mee warri sagalee kana dhaggeeffattan keessumattuu ijoolleen biyyaan baa jirtan yeroo tokko mee ufuma keessaniif Waaqayyoon galateeffadhaa, Rabbiin keessan galateeffadhaa, ufitti gammada dhugaa. Maaliif amma kana dandeessanii sammuu akkanaa qabaachuudhumattu jechuudha. Waaqayyo sammuu isa kana nuuf kenne Waaqayyoon galateeffachaa Waaqayyotti gammadu jechuudha. Kanaaf jechuudha yoo maatiin achi kunuunsa godhaniif asii yookaan bakka jirtu sana wanti fe'e yoo itti badellee hamma ta'e obsa qabaachuu dandeessi. Hamma fe'e obsa qabaachuu dandeessi jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Waaqayyo nama gargaaree maatii gaarii bira immoo yoo nama qaqqabe eeyyen homaa miti. Garuu ganamaan kaatee maatiirraa waan nagaan argattu taanaan guyyaan sun akkamitti oolti mee obboleettiin kun? Akkam ta'aa oolti? Kanaaf adaraa keessan ati yaa abbaa manaa, ati yaa haadha, yaa abbaa, warri abbaa qabdanii akkuma kana immoo obboleessa, obboleetti, firri biraas bakka haadha abbaa obboleessa buutanii kan ergitanis erguun keessan dura akka kunuunsuun sin irra jiru hubadhaa. Of eeggannoo akka gochuufi qabdan hubadhaa. Erguu qofa miti. Namoonni tokko bara akka waan intinitti kan kana dhabeeyyuu baay'eetu jira, deemuun guddaadha. Akkamitti akka maal keessa akka darbitu ishii qofa beekama. Amma ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf taanaan baay'eetu dhukkubsatanii baay'eetu dhukkubsachaa jiranii gaafa maatiin itti bilbilan hin kolfu. Kolfa sobaachuudha akka maatiin hin dhiphanneef. Otuma immoo itti badee jiru kaayyoo manaa baate sana waan beektuuf homaa tokko natti hin banne natti tolee jira kan jettu jirti. Argitanii ishiin ishii kanadha. Tokko harka kiisii keessa naqatee irra dubartii biyya irra baamu jedha. Waaqayyoon gaditti biyya qabee kan jiru iyyuu ishiidha. Goota caaltu Waaqayyoon gaditti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waanan jedhu yoo jiraate erguun gaariidha. Carraan hojii banamuunsaa gaariidha. Garuu adaraa keessan kunuunsa godhaa fi sammuu ishii eegaa fi yeroon kun akkasittuu yeroo badaadha jechuudha. Kanaaf dhuftee intala baluu akkasitti hin badde mana kontiraataan deemtee hin badde jedhamee hamma asiif achi jechuurra otoo ishiin sadarkaa kanarra hin ga'in ijoolleen baay'ee maaliif badu? Dhugaa dubbachuuf taanaan ani yeroo tokko waan narra ga'e isinitti nama. Hojiin baay'ee natti baay'ate. Hojiin humna ol waan natti baay'ateef nan badaan jedheen abbaa manaa kootiin hojjaan kee cabu naan jedhe. Yeruma afaanii baafatu Waaqayyo hojjaa kee cabsu naan jedhe. Maal jennaan? Siin taane taanaan kootu galii naan jedhe. Argitanii? Yeroo gaafa abdii kutatan bakka sanatti rakkoon gaafa ga'u baduu hafu. Amma sa'aatii sanatti otoo haariin qabaadhee baheen qajeelaa rakkoo iddoo sana jiru hubadhaa jechuudha. Kanaaf itoo isheen baddee araada garaagaraa keessan galiin amma namoota meeqa gaafa obboleettiin tokko baatee garaatti baattee ulfooftee deessee meeqatu dhiimicceera. Jaallattee mitikoo. Fedhiidhaanis kan godhan jiraachuu ni malu. Fedhii isaaniin alammoo dirqamaan gudeedamanii rakkoon meeqa kan irra ga'u jira. Osoo gadi hin baa'uu baatanii garuu hamma ta'e lafa jiranitti of eeggannoodhaan Waaqayyo nama gargaaree jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf egaa obboloota koo maal jechuun barbaade maatiin sagaleen kun sin bira ga'u. Yeroo ammaa kana namni miidiyaan fayyadamne hin jiru. Adaraa keessan otoo hin ergin dura maatii keessan ijoollee keessan adaraa keessan of eeggannoo godhaa fi kunuunsuu akka dandeessan hubadhaa. Yaada ishii eeguu fi yaada erguu qofa otoo hin taane jechuudha. Gaafa rakkoon tokko ishiirra ga'e, gaafa miidhamni tokko ishiirra ga'e qofa hojjechiistuu irratti qofa quba qabuu miti. Maal godhamu obboleettiin tokko hojjettee akaawuntii irraa hin qabdu yoo ta'e, achiitii nagaan argattu yoo ta'e, iddoo jirtuttis immoo jeequmsi erga jiraate silaa humna dadhaba malee homtuu hin jiru kan jettu murtoon taane ofirratti fudhatti. Yeroo sana eenyutu komatama? Hojjechiistuu abeet akkas asiif achi oofame jechuudha. Yeroon kana jedhu
hojjechiisuu rakkoon qabdu jechuu koo miti. Lafumaa kaatee kan fagdu jirti. Lafumaa kaatee kan dubbii barbaaddu jirti. Yeroo kana obboleettiin kan keessa jirtu maatii ishii biraa nagaa qabdi taanaan warri ishii biyyarraa boqonnaa kennuufii taanaan wanta ishiin hunduma isaa kan nama dhageenyetti bira darbiti. Argitanii? Kanaaf yaadni koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan obboloonni baay'ee dhufaa jiru. Carraan hojiin banamuun isaa gaariidha. Garuu erguu keessan dura kunuun sun akka isinirra jiru akka hubattaniif maatiin yaada ishee akka eeguu fi qabdan akka hubattaniifidha. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'amani. Jechuun yeroon taa'ee yaadu baay'ee natti dhaga'ama. Yaadni dhaloota biyya hambaa jiranii eegamuu fi akka qabudha. Kanadhan isiniin jedha. Dhiifama guddaa isiniin jechuun jaalladha. Kanaaf miidhamni obboleettii tokko miidhama kooti waan ta'eef. Kanaaf of eeggannoo immoo maatiin gochuu waan qabuufidha jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Adaraa keessan egaa yaada kana sheeranaaf godha. Kutaatti nutis immoo yaada biraa qabadhee nan dhufa. Kanaaf kanarraa kana fakkaata. Adaraa keessan atis abbaa manaa kan taate yookaan immoo hiriyyaa kaadhimmattee kan ergaa jirtu yaada ishii eegiif of eeggannoo godhiif. Yoo baay'ate yoo gadi baate nama afaan kee dubbatu keessa jirta. Nama afaan kee beeku keessa jirta. Namni tokko nagaa yoo si gaafate siif sammuun kee nagaa argata. Ishiin garuu kan ooltu kushinaa namaa keessa. Ishiin garuu kan ooltu shintibeetii namaa dhiquu keessadha. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u ulfaadhaa turtii gaarii.